Nagaan kan Waaqayyo Abbaa, kan Ilmaaf, kan Hafuura Qulqulluu haalaaf bakka isin jirtan hundumaatti isiniif abaayyatu. Amantoonnii fi hordoftoonni sagalee kanaa bakka jirtan hundumaatti nagaa koo nagaa hafuuraa isiniifan dhiyeessaa. Obboleessa keessan Raajii Mitiquudha Wallaggarraa. Biyya keessa biyya ala kan jirtan haala mijatuuf hin mijanne keessanii sagalee kana kan dhaggeeffattan nagaan kan Waaqayyoo dabalee daddabalee isiniif haa ta'u. Dubbii sagalee Waaqayyoo walii wajjin qooddachuu keenya dura dubbii iddoo nu barbaachisu sana dubbifannee walii wajjiniin kadhannaa. Akkas jedha. Macaafaa mul'ata Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 11 kaasee nan dubbisa. Ani dafee nan dhufaa, namni tokkollee gonfoo mo'ichaa isa kan keetii si duraa akka hin fudhannetti isa qabdu jabeessi eeggadhu. Isa moo sanaa mana qulqullummaa Waaqayyoo koo keessatti utubaa nan godha. Isa keessaas matumaa hin baafamu. Maqaa Waaqayyoo kootii, maqaa mandara Waaqayyoo kootii, Yerusaalem ishee haaraa, ishee Waaqayyo koo biraa Waaqa keessaa gadi buutu, maqaa koo isa haaraas utubaa kana irratti nan caafa jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Abbaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Yesuus Kiristoos jalqabaa amma yeroo kanaatti baroota nuyi jiraanne hundumaatti kan nu gargaarte sin galateeffadhaa. Galanniif ulfinni qubaan siif haa ta'u. Obboloonni bakka garaagaraa ta'anii dubbii sagalee kee kanaa qooddachaa, nyaachaa, soorrachaa, dhaggeeffachaa, ittiin hiikamaa, ittiin fayyaa jiran akkasuma tajaajila kennaa tajaajilamaa kan jiran yaa Waaqayyo situ gargaarraan carraa kana sagantaa kana yeroo kana argatanii gargaarsa kee hundumaaf sin galateeffadhaan. Hojjetaan kee galanniif ulfinni bara baraan siif haa ta'u. Egaa yaa Waaqayyo gooftaa namoota amma sagaleen kun biratti dhaga'amu dubbiin kun bira ga'u hundumaa yaa Waaqayyo yeroo kanarraa kaastee sagalee kee kanaan akka jajjabeessitu akka haaressitu sin amana. Maqaa Yesuusiin lafa sagaleen kee kun ga'e hundumaatti dhaloonni sagalee kee kana dhaga'e maqaa Yesuusiin kan fayye kan hiikame haa ta'u. Humni sagalee kee keessa jiru yaa Waaqayyo gooftaa nama jabeessa. Humni sagalee kee keessa jiru abdii namaa kenna. Humni sagalee kee keessa jiru nama fayyisa. Humni sagalee kee keessa jiru nama haaressa. Humni sagalee kee keessa jiru lafa namni kufee nama kaasa. Maqaa Yesuusiin sagalee amma dhufu kanaan namoota sagalee kana dhaga'aniif abdiin humni si biraa kan ergame haa ta'u. Kana kan mormu humni cubbuu, kana kan mormu humni fooniif dhiigaa, kana kan mormu humni seexana fagoodhaa dhiyoodhaa kan ergamu keessa namaatii kan ka'u sagantaa kanallee akka isaan yaa Waaqayyo hin qooddanne kan godhu sagantaa kanarratti sagantaa kan baasu ilmaan kee kanarraa maqaa ilma kee Yesuusiin kan rukutame haa ta'u. Ulfinni kee haa mul'atu. Yeroo hafeen of eebbisi sagalee kee kan dhaga'aniif yaa Waaqayyo gooftaa karaan haa banamu maqaa Yesuusiin ameen. Gooftaan isin haa eebbisu. Daqiiqaa koo baay'ee gabaabsuun ayyaalaa. Waaqayyo abbaan immoo hamma isiniin biraa ga'uu barbaade sagalee isaa isin biraan ga'a. Waaqayyo gaariidha. Sagantaa kana lubbuu isin gidduutti tajaajila laachaa turte obboleettii keessan gaggeessaa isheetiif isa isheen gara biyyaatti galtuuf sagantaa galataa akka gootan obboloonni sagantaa kanatti naaf feerannatti himanii jiru. Egaan obboloota koo sagantaa kana sababeeffatee Waaqayyo nama gargaaruu barbaade qaba. Ishee isin tajaajilaa turte gara maatii isheetti bobbaatu deebitu adaraatti laattatu qaba. Isin warra achitti hafutti adaraa kennatu qaba. Waaqayyo sagantaa kana sababeeffatee akkasuma adaraa kennachuu qofa osoo hin taane namoota hiikuu qaba, namoota fayyisuu qaba. Akkasuma namoota Waaqayyo dibee ayyaana isaarra kaa'ee hojii adeemsiftuu mana isaatii akkasuma immoo dhugaa qabatanii warra deemaniif dhugaa namootaaf qoodan Waaqayyo isin taasisa jedheen abdii guddaa qaba. Waaqayyo nu wajjiniin jira. Sagaleen amma dubbisee macaafaa ergaa mul'ata Yohaannis boqonnaan 3 lakkoofsa 11 kaastanii gaafa ilaaltan dhugaa Waaqayyo waldaa Filaadelfiyaatti dubbatu argitu. Lakkoofsa 7 kaastanii gaafa ilaaltan dhugaa Waaqayyo karaa abbaa mul'ataa Yohaannisiin waldaa Filaadelfiyaa jedhamtutti ergatu argitu. Ergaan kun waldaa Filaadelfiyaa jedhamtuuf ergame. Waldaan Filaadelfiyaa kun waldaa Waaqayyo yaadaa akeeka irraa qabu, waldaa Waaqayyo dubbii biraa qabu, waldaa Waaqayyo dhimma ishee qabudha. Kanaaf Waaqayyo waldaa kanaan gaafa itti dubbatu akkasittiin jedhaa ani hojii kee beeka jedha. Waaqayyo hojii nama hundumaa beeka. Waaqayyo
waldaa tuuta sonaan baay'ee yookiis immoo waldaa kumaan lakkaa'amtu taate biyya Eeshiyaa keessaa bakka tokkotti hundooftee jirtu keessatti caaffata kana gaafa caafu Waaqayyo karaa ergamaa yookiis immoo karaa abbaa mul'ataa Yohaannisiin biyya Baaximoo jedhamu garaa galaanaa gidduu taa'ee gaafa mul'ata itti argisiisu ani hojii kee beeka jedhii caafedha. Haaleluyyaa. Ani hojii kee beekaa. Hojiin ati qabdu ati humna xinnoo qabdaa dubbii koo eegdee maqaa koo hin ganne jedha. Waan gurguddaa sadiitti dubbata. Ani hojii kee beeka jedhee tokko jedha. Ati humna xinnoo qabda. Lammata immoo ati dubbii koo eegde jedha. Sadaffaa immoo maqaa koo hin ganne jedha. Dubbii koo eegde maqaa koo hin ganne humni kee immoo xinnoodha jedha Waaqayyo. Waaqayyo nama akkasitti jajatu qabaa laatanu gidduudha. Bara ammaa kana keessatti waldaa keenya keessaa waldaa akkasittiin eebbisu, waldaa akkasittiin ittiin dhaadatu, waldaa akkasittiin maqaa ishee ol kaasee dubbatu qabaa laata Waaqayyo. Hojiin kee ani beekaa, humni kee xinnoodha, maqaa koo hin ganne, dubbii koo eegdeetta namatti hin jedhu. Dhugumaan Waaqayyo qabaa laata. Waaqayyo nama akkasii nu haa godhatu. Waaqayyo nama akkasii si haa godhatu. Obboleessa nana, obboleettii nana bakka jirtutti Waaqayyo hojii kee beekee humna kee illee beekaa dubbii koo immoo hin ganne eegdeetta jedhee Waaqayyo maqaa kee ajajatu. Bara ammaa kana keessaa akka Abrahaam faa Waaqayyo ati fira kooti namatti hin jedhu. Ati mucaa kooti, ati dhala kooti, sin kunuunsa. Garee kooti ati, michuu kooti ati nama Waaqayyotti hin jedhutu dhiphata bara kana keessa. Waaqayyo nama isaa nu haa godhatu. Egaan obboloota koo sagalee Waaqayyo waan isinii qooduudhaaf sirriitti akka isin hordoftan nan barbaada. Mata duree koo lakkaa ga'een isinii laadha. Ilaa dhaggeeffadhaagaa hojii kee beeka jedhee dhiise qofa osoo hin taane maqaa koo hin ganne dubbii koo eegde jedheen. Erga kana jedheenii booddee balbala banamaa isa namni sitti hin cufne sii kenna. Nuyi balbala banamaa barbaanna. Tajaajiluuf balbala banamaa, hojjechuuf balbala banamaa, gaa'ila ijaarrachuuf balbala banamaa, biyyoota adda addaatti imaluudhaaf balbala banamaa barbaanna. Waaqayyo immoo balbala banamaa nuu kennuu dura maqaa koo eegi dubbii koo hin gatin jedha. Gaafa ati maqaa koo eegi siin jedhu ati maqaa isaa eegdee jennaan dubbii Waaqayyo sitti laate immoo raawwattee jennaan balballi sitti cufamu tokkoyyuu akka hin jirre atuu beekta. Sababiin isaa iyyuu Waaqayyotu dubbate waan ta'eef inni Waaqayyo dubbate soba hin ta'u. Balbala banamaa namni tokkoyyuu sitti cufuu hin dandeenye isa dura kee jiru jira. Nuyi balbala banamaa akka qabnu hin daganna yeroo tokko qabna garuu dura keenya jira. Dubbii Waaqayyoo eegdee jennaan akka waldaa Filaadelfiyaa dubbii Waaqayyoo eegdee jennaan maqaasaa iddoo hin taanetti hin gattu taanaan gaafa rakkattu hin gattu, gaafa yaaddoftu hin gattu, gaafa dhukkubsattu hin gattu taanaan yeroo hundumaa isaaf amanamta taanaan rakkinni gooftaa sin gansisiisu taanaan argachuuf dhabuun gooftaarraa sin galagalchu taanaan maqaballeessiif maqaa ol kaafamuun gooftaa sirkaan gatu taanaan balbala namni sitti hin cufne dura kee jira. Balbala namni sitti cufuu hin dandeenye dura kee jira. Ani obboloota koo seenaa korraa waa tokko isinii qooduu barbaada. Ani waa tokko isinii taasiin jedha. Yoo dubbii koo eegdeetta ta'e balbala namni hin cufne dura kee jira jedha. Maqaa koo eegdeettaa siin jedha. Maqaa koo eegdeetta taanaan balbala harki namaa cufuu hin dandeenye sii banamee jira jedha. Waa'ee balbala banamaa dubbachuudhaaf dubbii ijoo koo osoo hin taane ani har'a waantan dubbachuu barbaadu inni dhufu dafee dhufa. Inni waan nutti kenne dhufee nu gaafata. Jireenya nutti kenne abdii bara baraa nutti kenne gonfoo nuu kennuudhaaf harkatti qabatee dhaabbatee jira. Ani har'a mata duree ani isinitti dubbachuu barbaadu isa mo'u ta'i siin jechuun barbaada. Wanti akka nuyi mo'attoota hin taane nu godhu sagantaa baay'ee jira. Hadheessaan obbolootaa jira. Hadheessaan seexanaa jira. Milkaa'ina dhabuun hojii keenyaa jira. Afuuratti kadhannee milkaa'uun kadhatni keenya deebii dhabee lafarra gototamuun isaan kun akka nuyi mo'anne nu godhu. Sababiin isaa iyyuu Anbaaqum gaaf tokko akkas jedhe. Waan ansi komadheef yoo ati naaf deebiftee fan dura kee dhaabadhaa. Waaqayyo immoo akkas jedhe koobicharra dhaabadhu na eegi isa ati na komattee fan deebisii kennaa. Gaaf tokko Daani'el guyyaa 21 walitti fufinsaan kadhate. Kadhanni Daani'el guyyaa 21 kadhate otuu deebiin argatiin guyyaa 21 taa'e. Inni ammas irra deddeebiidhaan kadhata. Kadhanni isaa deebii dhabe. Yeroo kadhanni obbolootaa deebii dhabu namni abdii kutate obbooddee deebi'ee
mo'achuutti isa dhiyaate mo'icha isaatti mo'icha dhabee kufaa ta'a jechuudha. Kanaaf iyyuu obboloota koo har'a Waaqayyo isa mo'u ta'isiin jedha. Gaafa isa mo'u taatu isa mo'u ta'uudhaaf inni jalqabaa qabxiin si barbaachisu obsuudha. Obsuu si gaafata. Obsi amantootaaf ija hojii hafuuraati malee hojii hafuuraa miti. Obsi kiristaanotaaf ija hojii hafuuraati malee hojii hafuuraa miti. Hojiin hafuuraa lallabuudha, kadhachuudha, raajuu ta'uu danda'a, dinqii hojjechuu ta'uu danda'a. Obsi ija hojii hafuuraati. Galaatiyaan boqonnaan 5:22 kaasnee gaafa ilaallu kutaa sana keessatti ija hojii hafuuraa isa jabaa obsa akka ta'e nutti hima waan ta'eef. Obboloota koo waan milkaa'uu dhabdaniif, waan hojjettanii bu'aa dhabdaniif gooftaan ganinaa. Isa mo'u ta'uudhaaf mo'icha nuyi argachuu qabnu inni guddaadhaaf inni olaanaan jireenya bara baraatti gonfoo fudhachuudha. Yoo gonfoon qabnu ta'e, yoo jireenya bara baraa hin qabnu ta'e, ofumaa amananne, ofumaa tajaajilla. Tajaajila bu'aa hin qabne, deemsa bu'aa hin qabne, joormaa bu'aa hin qabne joorra. Isa mo'u ta'uuf ammayyuu guyyaan dura keenya jira. Guyyoota dura keenya jirutti isa darbe miti, isa dhufutti rakkinatu nu mudata. Akka har'aa kana wal tajaajillu miti. Akka har'aa kana miti obboloota ko. Namoonni baay'een har'a waan itti to'eef gammadanii, ilishanii, faarfatanii, raajanii, dinqii hojjetanii wanta isaanitti dhufe hundumaa waadaa namaallee galanii kanan sii godha, kanan sii ta'a jedhanii namaaf waadaa galanii Waaqayyoof immoo siin du'a, si biraa hin deemu, miilla kee jalattan du'a, mana kee keeyattan du'a, oobdii kee keeyattan du'a, yoo takkas naa goote akkasan sii ta'a jedhanii Waaqa kadhatu. No, isaan kun gaariidha kadhachuun keenya. Obboloota koo ani amma sagalee kana nama tokkoof way nama lamaaf akka ta'u nan amana. Isa mo'u ta'uudhaaf beela obsuu qabda, rakkina obsuu qabda, jecha namaa obsuu qabda, dhabuuf argachuu obsuu qabda. Gaafa kutaan si qoodan, gaafa sanyiin si qoodan, gaafa biyyaan si qoodan, gaafa isheen maqaa isheenoo ishee akkasiitti siin jedhan, gaafa innoo isa akkasiitti siin jedhan, gaafa namni hunduu moggaatti si qabus ati obsaan danda'uu qabda. Gaafa sana dallante Waaqayyo irratti, Yesuus Kiristoos fayyisaa kee irratti, hafuura qulqulluu isa si keessaa irratti gungumuu hin qabdu. Israa'eloonni waan gungumaniif lafti onaan tarsa'ee isaan nyaate boofti nama hiddee isaan harkaa. Obboloota baay'ee lafa onaa keessatti dhume. Gungumtuu taanaan amantoonni warra obsa dhabeeyyii taanaan mo'attoota hin ta'ani. Ati garuu Waaqayyo akkasiin jedha. Ishee mootu naa ta'i, isa mo'u naa ta'i siin jedha. Isa mo'u ta'uu barbaaddaa laata? Jalqabaa obsa qabaadhu. Isa lammataa amantii qabaadhu. Amantii qabaatte jennaan rakkina hundumaa akka mootetu sitti mul'ata. Yoo amantiin qabdu ta'ee mul'anni ati qabdu yeroo hundumaa gadadoodha. Dhukkubadha. Mul'ata hin argitu. Abjuun qabdu. Amantiin qabdu taanaan gaarri si dura dhaabatu hundinuu si kuffisa malee si duraan kufu. Warra amantii qabantu gaaricha jiksa. Warri amantiin qabne gaaricha jalatti kufu. Warra amantii qabantu lafa onaa misoomsa. Elsaa'iidhaa fi ajajaa waraanaa gaafa ilaaltan mootota lammaffaa boqonnaa 4 keessatti boqonnaa 7 keessatti Elsaa'i boryoowwan wanta dinqisiisaatu ta'a karra Samaariyaa duratti. Ajajaa waraanaa garuu akkasitti kunutu bantii Waaqa baname iyyuu hin ta'u argitanii. Elsaa'i Waaqayyo irraa sagalee dhaga'ee amantiidhaan boriitu waa taa'e. Inni sun garuu amantii waan hin qabneef ija banames waan hin qabneef hin ta'u jedhe. Elsaa'i namni Waaqayyo amantiidhaan akkas jedhe. Hin argita garuu nyaattu jedhe. Argitanii guyyaa borii yeroon isaa ga'u ajajaa waraanaa irra deemanii ajjeesanii ol lixanii karricha keessa daakuu akka barbaadan uffata akka barbaadan hin nyaata hin dhuge inni dhumuudhaaf ka'e inni sila du'a eeggatu hin gammade. Elsaa'i namni Waaqayyo isa kaleessa raajii har'a ija isaa arge. Otuu hin amanne ta'ee Elsaa'i hin argu. Inni kan biraan isinittan hima. Akkas jedhan Israa'eloonni namootni 12 gaaduudhaaf gara Yerikoo gaafa dhaqan namoonni 10 akkas jedhan nuyi isaan duratti akka qorophisaatidhan mo'uu hin dandeenyudhan. Sababiin isaayyuu jarri hojjaa isaanii dhedheeroodha. Anaaqota warra jedhaman dhundhuma 6 ol dheeratu jarri hin dandeenyu biyyicha dhaaluu jedhan. Biyyichi garuu gaariidhaan laa argitanii mo'uu hin dandeenyudhan. Iji isaanii ija amantii miti, ija sodaati malee. Ija sodaatiin akkas jedhan nuyi qorophisadhan. Bineensa lafaatti munyuuqaa lafaatti of fakkeessan. Namni gaafa amantii dhabu mo'uu hin danda'u. Mo'uu barbaadda taanaan amantii guutuu qabaadhu.
Iyyaasuuf Kaaleeb garuu akkas jedhan dhugaa waaqayyootti jedhan himmoodhaan yaa Museedhaan nuyi biyyicha qabachuu hin dandeenya jedhan biyyicha qabachuu hin dandeenya waaqayyo jalatti irraa simboo surraa ulfinarraa fuudheeradhan waan waaqayyo ulfinarraa fuudhe nu molollee moo hin dadhabnodhan obboloota koo gaafa amantii godhannu gaarri nuyi dhiibnee hin jiksine hin jirru biyya nuyi bira hin geenye hin jiru kakuu nuyi hin dhaalle hin jiru lafa waaqayyo nuuf akeeke nuyi ga'uu dadhabnu hin jiru amantiin qabnu taanaan garuu miilla tokko fuuchuu hin dandeessu obboleettiin ana miilla tokko fuuchuu hin dandeessu obboleessaan amma tariiti obboleettiin keenya isheen gara biyya Itoophiyaa dhufuuf jettu kun gaafa isheen Itoophiyaa dhuftee galtu haalli amantii haalli tajaajilaa haalli jireenyaa haalota isheen dhaggeeffattuuf dhageessu baay'eensaa yeroo isheen dhuftee as geessu akka isheen yeroo biyya isin bira jirtu isa yeroo isheen qofaa jirtu yeroo isheen waldaa geggeessitu iyyuu ta'uu dhiisuu danda'a itti hammaachuu itti lolatti ta'uu danda'a lola sanagaan isheen maaliin mo'achuu danda'u qabdi obsaaf amantiidhaan mo'achuu danda'u qabdi amantiidhaan simo'eera jetteetta deemti malee Itoophiyaan namaaf mijattuu miti dacheen Itoophiyaa biyya nama abaartudha biyya namaaf gungumtuudha biyya namaaf summiitidha biyya namaaf waan gaarii yaannedha biyya namaaf dhukkubaatidha waaqayyo garuu achuma keessatti ijoollee isaatiif karaa qaba galanni waaqayyoof haa ta'u obboloota koo ammas kanaaf obboloota koo namni kakuusaa bira ga'uu kan danda'u eebbasaa bira ga'uu kan danda'u obsaaf amantiidhaani waaqayyo akkasittiin jedhe Anbaaqoomiin iddoo dhaabbatanii eeggachuun ta'urra dhaabbadhu eeggadhu jedheen iddoo dhaabbachuun ta'urra hin dhaabbanne taanaan gonficha harkaan qabachuun gaaffii ofiif deebii argachuun mo'achuun hin danda'amu jechuudha nuyi amantiin qabnu taanaan iddoo dhaabbachuun ta'urra dhaabbachaan jiru taanaan obsa hin qabnu taanaan dhukkuba keenyatti fayyuu hin dandeenyu rakkina keenyatti mo'icha argachuu hin dandeenyu kanaaf obboloota koo ati immoo har'a mo'uu hin dandeessa siin jedheen sitti dubbachuu barbaada mo'uu kan ati dandeessu obsaaf amantiidhaan isa mo'u ta'i isa mo'ame miti isa kufe miti isa boo'u miti isa ofirra gadi quphane miti isa mo'e ta'i ishee moote ta'i hintala ishee moote ilma isa mo'e tajaajiltuu ishee mo'atte rakkina ari'atama dhukkuba lola yaaddoo ishee mo'attee gonfoo harkaan qabattu ta'i yeroo mo'attoota taanu waan gurguddaa sadiitu nu eeggata tokko inni jalqabaa yeroo mo'attoota taanu lafuma irratti bakka amma jiraannutti bakka amma hojjennutti bakka amma keessa deddeebinutti waaqayyo ulfina nuu kenna waaqayyo maqaa ulfinaa nuu laata dhaggeeffadhaa ila dhaggeeffadhaa ani isa mo'u sanaaf ija dubbiin sagalee waaqayyoo isa mo'u sanadha mana qulqullummaa waaqayyoo koo keessatti jedha inni kun isa dhumaati ani immoo iddumaati amma jirtu kanatti waaqayyo maqaa ulfinaa sii laataan jedha macaafa seera uumamaattan isin deebisa daqiiqaa tokkoof macaafa seera uumamaa boqonnaa 26 irratti Hisqiyaa mucaa Abrahaam Yisihaaqin argitu Yisihaaq gaafa dhaqee boolla bishaan dachaa Geeraar keessaa baafatu warri Geeraar burqaasaa jalaa cufan maaf cuftan hin jenneen darbee qotate obsa qaba waan ta'eef amantiidhaan amma darbee yoon qote burqaanan argadha warri burqaa koo cufte haa cuftu darbee qotate maqaatti moggaase darbe ammas dhaqee kan biraa qote gaafa inni kan biraa dhaqee qotu ammas dhaqanii qabatan maqaa burqaa sanaa Eeseqiif Sixiinaa jedhee maqaatti moggaase amma bira darbee boolla qote gaafa inni boolla kan biraa qotu bakka inni amma qote sanarratti qoccolloon hin kaane jedha achitti maqaa isaa Rihoobot jedhee moggaase jedha Rihoobot jedhee moggaase dhiise qofamini achitti waan qoccolloon itti hin kaaneef achuman dhaabanne amma darbee burqaa kan biraa qote na dhaggeeffadhaa sirriitti nuyi burqaa tokko argannee achumaa argannee gammannee jennaan achumarratti waan dhaabannu fakkaata hin dhaabatin si dura jira ammayyuu burqaa biraan deemi ati mo'ataa taatee jennaan rakkina obsaan mootee jennaan amantiidhaan lafa waan jirre kee naaf jira jettee jennaan amma darbii qoti amma darbii yaali amma darbii barbaadi waaqayyo ammayyuu waa'ee keetiif calin jedhu siif ammayyuu carraan jira kanaaf erga darbee Rihoobot irratti mo'icha isaa mirkaneeffate amma jalatti warra Geeraariin mo'eera mo'eemmoo nan ta'an jedhe eennan itti fufeen darbee boolla biraa qotan achi siqee dhaqee boolla qote gaafa inni boolla qotu burqaa maqaa isaa Beersheebaa jedhamu baafate burqaa Beersheebaa irratti warri kaleyaa isaa ari'atan dhufanii akkas jedhan ati dhuguma nama waaqayyoo tiran ati dhuguma mo'ataa dhalan ati dhugumaan raajii waaqayyoo tiran ati dhuguma waaqayyo si wajjin jiran na dhageesse lafuma amma jirtutti yoo dhuguma mo'attuu taate obsaaf amantii qabaatte himmoota gaafa moote lafuma amma salbattetti
kabajamta. Inni lammataa qabxiin isinii goolabu qabxii sadii isiniin jedha. Isa jalqabaa lafuma amma jiraattu kanatti kabajamta, ulfaatta, eebbifamta. Lafuma ammaan siin jedhe, lafuma amma hojjettu, lafuma amma daldaltu, lafuma amma qottu, lafuma amma jiraattu, lafuma amma qansiraa hojjettu, lafuma amma boossu kanatti hin kabajamta malee hin salphattu. Isa lammataa Waaqayyo mana qulqullummaa isaa isa bara baraa keessatti maqaa kee caafa. Isa sadaffaa ati gonfoo jireenyaa isa warri mo'attootaa fudhatta. Gonfoo jireenyaatii fi mana qulqullummaa Waaqayyoo keessatti maqaan kee akka caafamuuf waan lama qofa goota. Tokko Waaqayyoof namaaf amanamta. Lama Waaqayyoofis nama durattis mana qulqullummaa kee durattis qulqullummaadhaan jiraatta. Jarreen kun jiraannaan mo'ataa taata. Erga mo'atte immoo mana qulqullummaa Waaqayyoo keessatti maqaan kee caafama. Kana qofa mini ergaan sii qabu Waaqayyo gonfoo siif qopheesse isa bara baraa harka kee keessa galcha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Sagalee dhageenye Waaqayyo nuuf eebbisu. Nan kadhadha amantiidhaan namoota Waaqayyo gargaaru waan jiraniif. Daqiiqaa 2 hanga 3 kadhadha obsaayyoon dhaggeeffattan dhukkuba kalee, dhukkuba kintaarotii, dhibee sammuu, joonjii, dhiibbaa dhiigaa, dhibee dugdaa fi dhibee narviitiin namoonni hidhaman isin gidduu waan jiraniif Waaqayyo hin hiika. An isa laphee koo irra furrii qulqulluun kaa'een dubbadha. Karaa obboloota Waaqayyo gidduu kan akkasiin tajaajilaa ture nan amana. Ergaa tokko tokkoon dubbadhu. Afurri Waaqayyo garuu dhibee dugdaan namoota qabamanii jiran harkaaf miilli isaanii kan sochiidhaaf jalaatii danqamu nan gargaara naan jedhe. Amantiidhaan amiin jedhaa fudhadhaa. Waaqayyo hidhaa keessan hin hiika. Gaarummaa keetiif araara kee hundumaaf si haa galatu. Isa moo ta'u nuun jette maqaa Yesuusiin obboloonni sagalee kana dhaga'an bara jiraatanitti iddoo hojjetanitti iddoo tajaajilanitti iddoo baratanitti iddoo barsiisanitti maqaa Yesuus Kiristoosiin warra mo'atan haa ta'an. Mo'atee warra injifatee rakkinicha keessa darbee gonfoo harkaan qabatu kabajamu haa ta'an. Inni Meeshaak Shaadraakiif Abdaneegoo argate inni Daani'eliin argate isaan argatu. Kana waan gooteef si haa galatu. Egaa yeroo kanarraa kaasee sin kadhadhaa warri dhukkuba sammuutiin qabamanii jiran ijatti kan waraanu gurra keessaa kan ursu mataa kan bowwaafatu kan mataa naannessu dhibee adda addaan qabamanii kan jiran ilkaan kan dhukkubu funyaan keessaa kan dhiigi sammuu isaanii keessaa kan dhangala'u ammaa kaasee sammuu isaanii maqaa Yesuusiin kan fayyaa ta'u. Maqaa Yesuusiin fayyaa. Indaalii boosaakiya. Ammaa kaasee sammuu kee fayyiseera, ija kee fayyiseera, gurra kee fayyiseera, joonji sirra jiru sirraa dheera sirraa. Kaleen kee kan dadhabe, kaleedhaaf ciisicha kan dhabaa jirtu, kalee hojii dhaabuuf jiru geeddareera maqaa Yesuusiin. Geeddareera maqaa Yesuusiin. Amantee amiin jettee yennaa fudhatte maqaa Yesuusiin kaleen kee inni dhukkubsataan bahee inni haaraan galeera. Waaqayyo kalee haaraa siif fideera. Waaqayyo kalee kee haaresseera. Garaachi kee hojii dhaabuuf kan jedhu coggaarraan kan si luqqa'ee jiru. Nyaata marattee kan nyaattu kan si gubu yoo nyaatte kan si deebi'u kan si balaqqamsiisu garaan kee kan si bokoku ammaa kaasee humna maqaa Yesuusiin fayyi hiikeera hidhaa garaacha keerra jiru. Dugdi kee gajjechuuf ol jechuu kan dadhabe ammaa jalqabe diigsi dugdaatiif saaxilamuuf kan jettu humna dhiiga Yesuusiin sirraa dheera sirraa dugda kee bilisa baaseera. Dugda kee bilisa baaseera humna maqaa Yesuusiin. Afurri Waaqayyoon irra jira. Ammaa kaasee dugda kee kanarraa diigsi dugdaa rukuteera. Dugda kee keessaa muddii keetti kan gadi si nyaatu kan si dhiita'u dhiiga Yesuusiin ammaa kaasee fayyi. Marsaan dhiigaa kee dhangala'ee kan hin dhaabanne dhibee gadameessaaf kan saaxilamte bilisa bayi. Hiikami maqaa Yesuusiin. Narviif saaxilamtee kan jirtu harkaaf miilli kee sochii kan didu ammaa kaasee si hiikeera. Ammaa kaasee maqaa Yesuusiin si hiikeera. Dhiibbaa dhiigaatiin qabamtee kan jirtu onneen kee dhiiga garmalee kan raabsu ammaa kaasee maqaa Yesuus Kiristoosiin lafa jirtu dhiiga kee bilisa baaseera.
harka namaatti eebbi kee qabamee kan jiru, hojiin harka kee qabamee kan jiru, miindaan kee qabamee kan jiru hiikeera, 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 hiikeera. Namni kan si kaade maqaa Yesuusiin siif deebisu. Dhugaan kee kan dhokate dhugaa kee bakkeetti baaseera. Harki Waaqayyo sa'aatii kanaa kaasee harka gargaarsa isaa siif ergeera. Oh, Waaqayyo harka si qaba. Hin gargaaramta. In sodaatin obboleetti nana. In sodaatin obboleessa nana. Harki si gargaaru waan dhufeef warra kaleessa nama waan jette irratti mootee argamteetta. Mootee argamteetta. Obboleettiin gara biyyaa galtu nagaan ba'i nagaan gali. Milkaayi harki kee haa eebbifamu. Barri kee haa eebbifamu. Jiruuf jireenyi kee gaa'illi kee haa eebbifamu. Hojiin harka kee kan eebbifame haa ta'u. Mul'anni kee haa eebbifamu. Achitti hojjettee kan dhiiftu miti maqaa Yesuusiin waldaa bakkee qilleensa irraa miti waldaa lafarraatti illee maqaa Yesuusiin haadha si godheera. Haadha si godheera. Haadha nama baay'ee ta'e humna dhiiga Yesuusiin. Ameen. Waaqayyo isin haa eebbisu. Isinan jaalladhaa. Nagaatti deddeebi'aa. Guyyaa dhufaatii isaatti Yesuus Kiristoos akka nu simatuuf cimaa nuu kadhadhaa. Waliif kadhannaa. Ayyaanni isaa isiniif haa baay'atu. Maqaa Yesuusiin.